raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Dammaqaa yaa sabaa maaltu sirraffisaa aduwwiin si diiguuf shira sitti baasaa shirri isaanii sharrii beekii aalamii keenyaa sagalee ummataa waliin ifaaf hundurri keenya miidhagne osoo hin taane miidhagne as geenye roorroo waggaa dheeraa ukkaamamne teenye wallaahi hin jiru rakkoon nurra hin geenye. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كابجمتوتا في هردفتوتا راديو مدنا جينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابجني في جلالك إنك لين سرقة تاموري باك سنجرتا مرت سنهاجو. أكم جرتا نجاني كسندنسا تكا قدان نجاها بداغا موجين نجاها أولان كسن نجاها سعانا ما نجاها وانت ربي سنيف كان نجاها سنيفاتو كان نجاها هنقام نجاها ربي هاكنوف كان نجاها قبدنا الحمد لله جدا قلت قلفدا سجنتا كينيا كان ترباني يا روبي قران دالة الدم يفر بركم لما في الدم توكو قبني وفلاني جرا الحمد لله قالني ربي هاقو. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa keenya odeeffannoo eegal. Odeeffannootti aansee waa'ee fayyaa kanalii Hasanii nuuf dhihaatu kanatti aansee darsii Dr. Yusuf Nuuree Dammaa kutaa 7ffaa fi asoosama yookiin hidda latiinsa Oromoo kan Jaaladdeessaa Sa'idiin nuuf dhihaatu dhuma irratti sagantaa gaafii deebii kutaa 3ffaati nuuf dhihaatudha. Amma odeeffannoo waliin turtii gaarii. Ifaaf hundurri keenya kaayyoo isaanii awwalaa yeroon jara dubbisu wallaahi yaanni isaanii waan si gammachiisu naan jedhan kaayyoon keenya gabrummaa dhabamsiisu seenaa dura awwaalamee boolla keessaa ol baasu seenaa baay'ee qaba ture biyyi keenya madda nageenyaa waliin ifaaf hundurri keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya lagaas tabbata qaamuree bakka jirtan maratti sinaagoo jecha oduu guyyaadhaa kan isin dhageessu ana obsaasanii nu faana turan irraa keenyam. Qeerroon aanaa Jiilee Dummuugaa irraa qabamte hidhaa turte namoonni 11 gadhiifamuu gabaasuun keenya ni yaadatamam. Namoonni 4 ammoo hidhama keessatti dararamaa jiraachuun madda nageenyaatti himan. Qeerroon Oromoo ijoolleen hafan kun akka gadhiifaman dhiibbaa godhamuuf malu akka gootan ergaan qeerroo aanaa Jiilee Dummuugaa irraa darbee jiram. Haalli godina Walloo keessa jiru hammaataa ta'utu himamam. Uummanni Oromoo aanaa Dawwee Harawaa piiphiin akka malee dararamaa jiram. Lola torbee tokkoon dura aanaa Dawwee Harawaa keessatti tahee san tahee jedheen namni waan san dalage mootummaa ta'utu barame. Gochi kun ilmaan Oromoo gidirsuu fi mana ilmaan Oromoo humnaan diiguu hawwan Oromoo waboo nyaachiftan jechuun doorsisuu fi mukatti arihuun ganda masrataa dhaqanii meeshaa gurguddaan hulaa manaa irratti dhiichisaa Oromoo irratti dalagaa jiru mootummaan bilisiginnaa kun. Namni ajaja kana kallattii fi alkallatiin Oromoo irratti dalagaa jiru nama Awwal Buseerii fi Ahmad Muhammad Said nama jedhaman ta'uu keessa beektonni madda nageenyaatti himan. Ammaan duras alaabaa waajjira ABO magaalaa Kamisee akka buqqisanii darban isiniif gabaasuun keenya ni yaadatamam. Awwal Buseerii nama Dawwee Harawaa baqatee yeroo ammaa kana callisa aanaa Dawwaa Caffaa ta'e hojjetaa jirudha. Uummata humnaan dadhabee jennaan amma karaa dinagdeetiin Oromoo wal irratti bituun wal afaan buusaa nama jiru isaa tahuu irraa gahamee jira. Aanaa Harxummaa Fursee Caffaa Jaloo ganda jedhamutti mootummaan bilisiginnaa mana uummataa gubaa jiraachuu jiraattonni naannawichaa madda nageenyaatti himan. Manni eega gubatu eegalee guyyaa 3 gahee jira. Mootummaan kun uummata Oromoo balleessuuf kutatee akka deemaa jiru hubadhaa jechuun jiraattonni biyyaa ergaa dabarsan. Guyyaa dheengaddaa hidhattoonni Affaar Oromoo aanaa baatee irratti lola bante. Aanaa baateetti lolli hidhattoota naannoo Affarii fi Oromoo gidduutti adeemaa ture jedhan jiraattonni aanaa baate. Lolli kun ganda Coqortii bakka jedhamutti hidhattoota naannoo Affarii fi qotee bulaa Oromoo gidduutti adeemaa oole. Akka jiraataan achi kun madda nageenyaaf himatti lolli kun asriin booda kan eegale yoo ta'u garuu uummata keenya irraa miidhaan akka hin geenyes maddeen ni dubbatu. Itti dabaluun akkas jedhan
ummanni Oromoo daangaa irra jirtan akka of eeggannoo godhuu fi bakka lolli eegaletti akka waliif dirmatan jechuun ergaa dabarsan. Oduu biyya alam. Guyyaa kaleessaa lammiilee Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa mana hidhaa Jiddaa Shimeesii turan keessaa 338 gara biyya isaanii galaniiru. Turku keessatti himatamtuun lagannaa nyaataa irratti lubbuu dhabde. Dubartiin kun Ibruu Tamtik jedhamti. Ogeettii seeraa yoo taatu biyya Turkiitti himannaa shororkeessummaan kan himatamte Ibruu Tamtik garuu lagannaa nyaataa guyyoota 238 booda lubbuu ishee dhabdeetti. Yeroo isheen duute ulfaatinni ishee kiloogiraama 30 qofaa ture. Nami biraa ishee waliin hidhamee fi himannaa wal fakkaataan irratti baname garuu lagannaa guyyoota 213 booda akkaan dhukkubsannaan manni murtii akka gadhiifamu murteessee fi gadi lakkifamuu danda'eera. Oduun keenya kanumaa waan waliin turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Alhamdulillah faarun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaaf hundurri keenya. Alhamdulillah faarun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaaf hundurri keenya. Maashaallah obboleessa keenya odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif galata argadhu siin jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa boodan qophiileen keenya wal duraa duuban itti fufaa. Qophii keenya waliin turtii gaarii. Galatoomi miidiyaa burqaa madda nageenyaa sagalee Oromoo waliin ifaaf hundurri keenya. Akkam jirtan hordoftoota reediyoo madda nageenya sagantaa har'aa dhukkubsatanii yaala barbaadu irra dhukkuba ofirraa ittisuu wayyaa kan jedhu kan simbiraan ga'u an Alii Hasani. Fayyummaa kalee keenyaaf tokkoffaa bishaanii fi dhangala'aa biroo sirriitti dhuguu haga dheebonnutti eeguu dhiisuudhaan akkasumaan dhuguu. Lammaffaa qorichoota dhukkubbii ittisan piinkiilar ajaja ogeessaa malee akkasumaan baay'isanii fudhachuu dhiisuu. Sadaffaa ashaboo baay'isanii nyaachuu irra of qusachuu keessumaa namoonni dhiibbaa dhiigaa dhukkubba onnee fi kan kana fakkaatan qaban. Afraffaa infekshinoota xixiqqaa akka infekshinii ujummoo fincaanii yookaan UTI tuffachuu dhiisanii yaalamuu. Shanaffaa dhukkuboota biroo kan yoo hin yaalamne dhibee kalee namatti fidan akka dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa sirriitti hordofanii yaalamuu. Jahaffaa alkoolii dhuguu dhiisuu yookaan dhugan ta'e ammoo baay'isanii dhuguu dhiisuu. Torbaffaa tamboo fi naannoo namoota tamboo xuuxanii irraa fagaachuu. Saddeettaffaa hirriba ga'aa fi qulqullina qabu rafuu. Fayyaan dhabinaa fayyaan faaya. Egaa yaa bulaa koo yaa jamaa ikhwaani of to'achuu qabnaa qalbii fikraatiin dirree faayidaati islaamaa baddunyaani dirree khasaaraati yoo of wallaalanii hubanneetti na fayyadamnu waashanii yeroo faafiyaadhaa tuun dhufin dhukkubni humnaaf dargaggummaadha tuun dhufin dullumni umrii jiruu keetii tuuduutin dhufini namatti hin fayyadamuun waa taasisu inni gooftichi guddaani aliman hakimaan ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. دامسك إنك تربفأ كبفا قصات تكا أدوت دامس ولي دبرسنو دامس الراكنا كيستي قصاتك كأجبا هركاسني كبا قصان كن أدونتون قصاتون أدو أفان كنتي أدونتون نما توكتو جردوري نمني كن نما هي يسا horiin qabu orruun qabu daldalan qabu bahara gubbaa qubataa bahara dhaqee qurxummii waan achi keessaa fudhate haga tokko gurguratee waan nyaatuuf waan soodaa fi bunaan keessaa bitatee haga kaanis galateeni nyaatan jiruun isaan akkana jechuudha. Nama kanatti guyyaa tokko isa rakkoo akkanaa kana keessa zamana dheeraa ture guyyaa tokko qurxummii haga tokko
qabatee magaalarra bahee garii gurguree waa soodaa bunaa fi waan nyaataniin keessaa bitatee takka ammoo fuudhee galeeni haadha mana isaatiin niitii isaatiin nuu qopheessi jedheen. Yeroo siin mataarraa murtee garaa baqaqsitee silaa dhiqii qopheessi jettu garaa keessa faaya bareedduu takka isiin hin argin akka ajaba xiftu santu garaa qurxummii keessa jira. Iyyitee na dhaqa abbaa baluu jetteen abbaan baluu dhufee yoo ni ilaale kunoo faaya ajabaata akkan bareeddu jira. Yoo suma wayaa hidhatee faaya fi dhiqee qopheeffatee hidhatee wayaa guduunfatee ka'ee magaalaa dhaqe. Magaalaa isaanii kalooftu dhaqee suuqii meetaa fi ziqaa gurgurtu dahaba gurgurtu tana bira deemee abboo faaya tana qabanarraa bitadhaa jedheen. Namtichi akkana laalee gara gaggalchee laalee aboo waan qabu hundaa odoo sii kenne sirraa bitachuu hin danda'u jedheen waan hin danda'umtuun humnitiyyaa ol jirti. Garuu mala sii dhawa waan gootu jedheen magaalaa guddoo dhaqii magaalaa abaluutu nuxaantona dhaqii nama akkana ka warri dahaba qabu hunduu dahaba itti geessanii namarraa bitu isa ka horii guddaa qabu isa bira geessi inni sirraa bitatu malee humnitiyyaa ol jedheen. Achumaan egaa karaa qabatee magaalaa guddittii dhaqee namticha bira dhaqee narraa biti jennaan namtichi ilaalee gara gaggalchee waan hagana qaalii takka hin garreeni bituu hin danda'u humnitiyyaa ol jedheen waan qabu hundaa odoo sii kenne sirraa bitachuu hin danda'u. Garuu mala naa dhaegaa jedhee namni biraa ka sirraa horii qabu eenyu ka'an dhaqee waan kanatti gurguradhu. Namni biraa hin jiru tokkolleen sirraa bitachuu hin danda'anii garuu mootiin biyyaa sirraa bitachuu ni danda'a isa bira deemu jedheen. Karaa qabatee mana mootii biyyaa dhufee mana biyyarraa bulcha masara biyyaa dhufee yoo inni dhufe waardiyaan dhaabnan bara akkana faaya ajabaata akkana ta mootiin barbaadu harkaa qaba jennaan dhaqanii itti himanii fidaa jedheen. Seensanii faayataan fuudhee ilaalee garagalchee ilaalee takka waan hagana bareedaa rabbi hin agarsiifne jedheen. Haguma jiru gatii sii beekee siin himu garuu waa sii godha jedheen. Mana kiyya ka bakka mallaqaa fi addunyaa tiyya horii kiyya an kaayadhu guddicha kana sii banan jedhee makaazina kiyya. Ka mallaqni keessa jiru jechuudha dahabni keessa jiru ka addunyaa marti keessa jirtu. Kana sii bananii sa'a 6 sii kenna jedheen sa'a 6 waan dandeettu keessaa fudhadhu wanni ati keessaa fudhattu sun qiimaa sii haa taatu jedheen. Hayya dheneera walii galan garuu waan gootu jedheen abbaa miskiintichi kana jedhaan sa'aan 6 natti guddattee sa'a 6 danda'u sa'uma 2 naa godhe jedheen. Wama waan sa'a 6 achi keessaa qabadhu qabu sa'a 2 lakkii gatiin isii guddoo waan kana sa'a 2tti hajaa fixachuu dadhabuun mala sa'a 6 sii godhe sa'a 6tti lamumaa nan goone mootii kennaan lamaa miti 6 sii godhe deemi yoo feete tokkottuu keessaa baay'atanii garuu gara keennan 6 deem jedheen. Achi ka'ee bakka taan bananiif yoo inni bananiif wanni hunduu waan inni takka an argin dahaba tuulamee jiru dahaba mallaqaan tolfamee akka mallaqatti jiru dahaba akka dubartiin hidhattu kana babbareechifamee jiru faaya kan bifama guutee jira keessa deeme duuba osoo keessa deemu achi wanni mul'atu siree bareeddu takka hin argin siree santu achi mul'ata dhaqee qaqqabatee ilaale siree boosiree akkan bareeddu sun jedhee siree mootichaati. Gamana garagalee ammallee yoon achi ilaale kunoo dhihanni qophaa'ee jira. Dhihana kana babbanee ilaale maraa dhihanni akkam urgaa'u dhihanni. Amma duuba eessarraa eegaltee jedhee. Tam dura fudhattaa akkami guurtaa eessa keettaa akkami walitti qabdaa akkami baattee galtaani tana gore amma. Waan jedhee aboo amma humnan qabu allaafa hiyyeessa beela harkaana qabaa akka ganama kana subii ganamfadhee hojii dhaqee hafuuran baafannee dura waan godhu jedhe. Dura mee dhihana san dhaqee nyaadhee beela bahee eega humna argadhee beela bahee as deebi'ee eegasii humna godhadhee waan fuudhuu danda'u walitti qabadhee eegasii fudhadhee deema jedhe. Dhihana kaan banee akka gaariitti nyaate dhihana hundarrahu. Foon dhaqee gamana dhaqee dhihana marayyuu akka ajabatti nyaatee quufe qiyaasa malee haaloo irraa bahee jechuudha. Irraa baanaan quufe amma akka ajaba quufe. Abboo quufa hagana gahu kanaan waa baachuu hin danda'u diqqoo taa'ee hafuura baafadhee humna godhadhee akkasitti ka'ee akkasitti hojii seena jedhe. Bifa saniin humna godhadhee akkasiin hojii seenu malee quufa guddaa kanaan waa baachuu hin danda'u jedhe diqqoo hafuura baafatuu qaba. Yoo inni akkana siree ta'an arge amma fagoo achi mul'attu.
mee boo siree tana gubbaa dhaqee xiqqoo hafuura baafadhee eega si deebi'ee qajeela sa'a guddoo qaba meeshaa kiyya baadhee fudhadhee deema jedhe siree taan koree ciisee rafe sa'an jahiin tun hirriba keessatti harkaa dhumatte isa ka ciisu dhufanii kaasanii aboo sa'an jahiin dhumatte bahi jedhaniin akkam ammu kana gadi hin ciifne lakkii dhumatte bahi jedhaniin lakki abboo waa takka illee fudhadhe wooma fudhadhe waa takka hin jirtu waan duraan fudhatte malee sa'a jaha sii kennanii jahafuu hamma sa'an jaha dabartee jirti womaa mirga tokko illee hin qabduu bahi jedhanii qullaa keessaa baasan namni kun hagam takka kasaare hagam takka gowwaa ammoo guddoo kasaare osoo silaa aqlii qabaate takkittii dhufeen silaa dahaba san silaa waa fudhatee meeshaa qaalii san guurratee meeshaa saniin deemee magaalaa dhaqee dhihana fedhe nyaachuu hin danda'u ammaa miti haga du'utti dhihana fedhe nyaachuu hin danda'u sila ammoo firaashaa fi siree babbareedduu ta biraa bitatee mana bareedaa ijaarate yeroo takka irra rafanii irraa ka'anii miti haga fedhe irra ciisuu hin danda'u sila ni danda'a garuu goone laal waan isa fayyadaa guddoo dhiisee waan bu'aan qabnetti yeroo ofirraa fixe qissaan kenna asirratti dhumata ammoo hin dhumanne maal irraa fayyadan natti hin dhumanne qissaan oduun achirratti haa dhaabattu maal waan kanarraa fayyadan natti asirraan dhumanne waan guddoo irraa fayyadachuu qabna fakkii biraa haa kennu mee qissaa kana bira meet faayin wanni bareedduun inni argate sun lubbuutii yaa jedhume lubbuu teenna wanni sirra bareedaa hin jirtu wanni sirra qaalii hin jirtu manni sii bananii irraa fayyadadhu siin jedhan sa'a jaha sii kennan sun jiruu nu dhufnee irra jiraannu tana umrii haga tokko sii kennee rabbiin irraa fayyadadhu siin jedhu kuunnooti wanni marti hin jirti wanni babbareedduun dahabaa tamaalii tamallaqaa sun ibaadaa rabbi yoo dandeettee ati guurrattee akka dandeettetti irraa fayyadatte waa yeroo dheertuuf si fayyadaa irraa guurrachuu dandeetta. Dhihanni acha isan jiru sun waan lubbuun namaa feetu. Waan lubbuun namaa feetu. Dhihana san dhaqxee firaa hin nyaatu lubbuun namaa fedha. Shahwaa lubbuun namaa feetu jechuudha. Sireen achi jirtu sun dagatiinse ilmi namaa if dagatu jechuudha. Amma nama san yeroo qissaa kana dhageenyu hagam takka gowwaa inni itti dallan lubbuu teenne bira qabnee yoo ilaallu ammoo anaaf si hagam takka gowwaa hagam takka waan kanarraa fayyadanne jiruu tanarraa fayyadanne waan nu fayyadaa fudhannee deemu jirra moo hagam takka waan lubbuun teenne jaalattu qofaa faana deemaa jirra hagam takka if dagannee ciisu jirra tana wal bira qabnee haalaallu akka namtichisanii akka hin taane jiruun tun gabaabduu osoo nu waan xiqqollee dabarten seenee nurraa dhumatti osoo siin nurraan dhumanne ammoo waan nu fayyadaa harka keessa qabanne bira haa deemnu. Haganaaf egaa rabbi karaa fi nu haa laaffisu waan ifii jaalatu rabbiin nu haa jaalachiisu waan ifii jibbu rabbiin guddaan nu haa jibbisiisu khayrii waliin nu qabe addunyaa akhirallee qananii waliin nu qabe nu haa qananiisu afaan tokko nu godhee rabbiin guddaan ummata keenya gara gaarii nu haa oofu wal jibbuuf wal loluuf wal rakkisuuf wal hamatuuf wal arrabsu rabbiin guddaan nurraa haa qabu kanaafuu jaalala jidduu teenya rabbiin guddaan haa kaayu gabrummaa rabbiin nu deebisini guddina fiitiin bilisummaa walitti nu haa dhaabu haganaaf egaa jiraadha nagaa rabbiitiin haga dhaamsitti aanu keessa wal geenyu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. برنما قمتي بالفياتني برنما دبختي بلو فلتني لنسهين دبا كنب أنسيتوه أنيس به ينقبا بيته يا هرمي بيا بدأت إلى أهلمي جالني وسرام فكاني وقفمني ررفت تأبني ربي خدني إما كلا يلبون جيراني في الماء بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhaggeeffattoota fi qopheessitoota raadiyoo madda nageenya akkam jirra jirtu baga jiraatanii jiruun waan guddoo nagaa fayyaa keessanii baddaa gammoojjiin sa'aa namaa waatii maatiin nagaa nu biraan illee nagaa inshaallah rabbii nagartee nuuf haa laaffisu
har'a gartee asoosama yookaan ammoo barumsa gartee hidda latiinsa Oromoodha jedhuun qabadhee dhihaadheera inshaallahi. Sababni waan kana itti kaaseefis yoo rabbiin fedhe irra baay'ee uummata keenya keessatti abba sadi bira yookaan ammoo abba lama bira ati kan eenyuti yoo jedhaniin kan abaluutii malee san bira achi darbee lakkaawwachuu hin danda'u. Sababni waan kana nu dhorkes maali kan jedhu fuula dura isaatti yoo rabbiin keenya nu laaffisee babal'ifnee irraa haasa'uuf teenya. Ammaaf garuu immoo jalqaba isaa yookaan seensa isaadhaa waliin laalla inshaallahi. Uummanni illee maddiin tokko yeroo nu tuqatu walloo gartee sanyii ofiidhaa lakkaa'achuu hin dandeenye tana sadarkaa nuun jedhuu bira geenyeerra. Haala saniif duba waan kana yoo dhageenye ka beekuuf agartee yaadachiisa taha, kan hin beekneef ammoo barumsa taha, lakkaawwatee itti dhaqa bakka kanatti haala jedhu tokko yaadeetiin qopheesse. Rabbi sinirraa haa jaalatu. Hidda latiinsa Oromoodha. Oromoon agartee Oromtichi ka tibbooti, tibboo ka waaqooti, waaqoo ka daadhiiti, daadhiin kan utteeti, utteen ka bitteeti, bitteen kan walaabuuti, walaabu kan jillichaati, jillichi kan dawaarooti, dawaaroo kan oofaati, oofa kan sharaati, shara kan hadiyyaati, hadiyyaan kan raabaati, raaba kan dooriiti, dooriin kan murmuri, murmur kan maammaati, maammaan kan warari, warar kan waayyuuti, waayyuu kan godeeti, gode kan mariidhaati, mariin kan galaani, galaan kan wadaati, waadaati, waada kan shunquri, shunqur kan imari, imar kan battaay, battaay kan luubaati, luubaan kan malik, malik kan kuushi, kuush kan haami, haam kan nuuhi, nuuh kan malik, malik kan madooshaati, madooshaan kan yaaliiti, yaaliin kan muhallali, muhallal kan akuli, akul kan anoosh, anoosh kan siizi, shiis kan aadame. Warri agartee asi keessatti amantii akka waan eefa dhalannee lafa geenyee yookaan asiqnee fudhanneetti ka fudhatu yoo taate, ka jiraatu yoo jiraate amantii keenya irra dhalanne nuti irra guddannee amantii maduraa qabna jechuudha, amantii muslimaatis ka ta'u. Akkasumas ammoo kan itti aanu agartee 11 ilmaan Booranaatii fi 5 ilmaan Bareentumaa achitti ka gallu jechuudha. 11 ilmaan Booranaa Daacee yookaan Wallo kana Bareentuma keessatti akka seenaatti wallo ka dhale Bareento kan jedhu hedduutu jira, seenaa keessatti illee ka baranne akkasumatti jira. Haa taatu immoo haara olomaa'iin keenya itti barreessanii seenoota duraa keessatti barraa'eeru wallo yookaan Daacee jedhameeti beekamaa ilma Booranaati jedha jechuudha. Seenaa kanarratti Daacee yookaan wallo Callabbaa, Gaarrii, Gurraa, Gaarree, Hiriirraa, Wallagga, Gooffaa, Sidaamoo, Arrii, Naayiroobii 11 ilmaan Booranaati. 5 Bareentumaa, Kaarrayyu, Xummuugaa, Marawwaa, Hubbanna, Qallo. Jaran kanaa jechuudha. Asirraa gaatii eessatti akka gallu deemnee dameen keenya bakka kamitti akka gallu qorannee bira gahuu ni dandeenya jedheeti yaada. Inshallah rabbi nu haa laaffisu. Maaltu waan kana nu dagachiise kan jedhu immoo barumsa keenya fuula duraa keessatti yoo rabbi nu laaffise bira gahuu ni dandeenya. Akkasumas Oromoon agartee maalirra turte, dur akkamitti turte, seenaan ishii hoo maal ture, diinni ishii hoo maal ture, hammam ture yookaan hagam ture. Biyyattii tana keessatti diinni Oromoodha 2, diina Rarootii fi diina Dasaatti beekama. Diinni Dasaadha kan agartee nu haadhaa jiru kana, diinni Raroodha jechuudha kan nu haadhaa jiru. Diinni Raroodha kan bahaan kibbaan dhihaan agartee lafee fi lafa keenya nu gabroomsaa jiru diina Raroo jedhama. Oromoon diina meeqa qabdi yoo siin jedhan 2 jettee deebisuu hin dagatin. Lamman kamii fi kami? Diina Rarootii fi diina Dasaati jechuun irraanfatin. Diinni Dasaadha immoo itti sheennaa. Diinni Raroodha kan nu haadhaa jiru, kan nu gataa jiru, kan agartee lafaa fi lafee teenya cuunfee nu dhugaa jiru diina Rarooti kun. Diinni Dasaadha immoo bahaan dhihaan walitti godaannee, walirraas fuunee, soddaas walitti taanee, walis ajjeefnee, walittis agartee gumaa kaffallee araaramne. Oromoon namaa hin araaramu hin jedhu, gumaa kaffalee araarama. Akkasitti jiraataa jechuudha. Haa ta'u saniin duratti Oromoon gaafa lafasaa keessatti bulaa ture, akkamitti bulaa ture? Dimokiraasii har'a adduunaan ittiin bulaa jirtu tana eenyutu bu'uureesse? Bu'urri ishiidhaa hoo eenyu? Oromoodha. Har'a nuti bakka waan tokko itti bu'urree ittiin hojjetuu fi ittiin dhabamneeti kan biraatu ittiin dalaguu jira jechuudha.
Oromoon gaaf durii bulaa ture lafa agartee qabsiisee caayaa taa'ee akkamiin murteeffataa ture namni tokko alarraa yookaan bakka biraarraa nutti yoo dhufe akkam goonaa maaltu godhama ka jedhu lafa kaayatee ture. Akkinnitti lafa kaayatee sagartee bifa sadi qaba ture. Warar cararii fi mararitti adda kaate. Warar jechuun namni gurraachi yoo nu baqatee dhufe. Carar jechuun namni adii yoo nu baqatee dhufe. Marar jechuun namni diimaa yoo nu baqatee dhufe jechuun namni tokko uumama rabbiin uume keessatti mirga walqixa qabaa akkuma nama kamiitu namummaan isaadhaan ni kabajama. Bara shayyaroo taa'e Oromoon agartee maxxansitee yookaan ammoo fuutee waliin baatee gartee Oromoomuu danda'a. Oromummaan ammoo dhiigaa Oromoo ta'uu danda'a jechuudha. Akka sanitti duraan bulaa turte Oromoon. Har'a waan san eenyutu ittiin bulaa tura waan sanirraa hoo nuti eessa jirra. Haala jedhu saniin haala sadarkaa kana turre aggaa jedhe namni of yaadata. Heerri Oromoodhaa 7 dameen heera Oromoodhaa 1777 guutuun isaadha kan ittiin bulaa turte. 7 heera Oromoo kana ofii ittiin bultu 5 3 immoo hariiroo gara biraatti wajjin ittiin bulti. Heera fannoo 9 fannisaan heera immoo 99 torbanuma heera Oromoo kana keessatti dhumata. Haa taatuuti immoo Oromoon heera 5 bultii jenne bulaa turtee jenne. Kana keessaa immoo gartee tokko kan isiitii mitii jenne. 5 kana keessaa tokko heera gadaati gadaadhaan bulaa turte gadaan agartee osoo deemuudha haalli agartee cunqurfamaa yookaan immoo gabroonfataa waan joon gabrummaan dhufuudhaan haalli adda addaa keessatti gaa kufnee wanni sun nurratti qaqqabamuudhaan maal katarraamuutu bakka bu'e maal katarraamuun sun aggaa irra qaqqabame raabaadorii bakka bu'e raabaadorii sunillee aggaa irratti qaqqabame ammallee wanni sun hin bannee numa deemaa jira sirna gosaatu bakka bu'e. Sirna gosaa saniin booda sirna wadaa'ii qoomaatu bakka bu'ee sirna wadaa'ii qoomaa kuni kan amma jiru kana yoo dubbatte sagartee na bilte siin jedha yoo calliste na jibbite siin jedha akkitti jalaa baatu hin jiru. Warra silaa nu duguugu malee akkitti jalaa bahan hin jiru. Waan san ta'eef eessarra turre eessa geenyeerraa garam deemuu jirra. Waan kana wani nutti fide hoo fallisaadhaa har'a argameera moo dhabameera ka jedhuuf inshaallah barumsa keenya fuula duraa keessatti waliin kan ibsinu taha. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقني يا نبي الراه علي فيه إيران قبل أسره يا دنيا خبال دما وجره به يا أرما لم نكون كتو غرافي وتدم بلاد بلافي خنجلان نياته الدون دبرتي جيوتو يادو ربي مليه محنون أرقا ومننقمنو اسمانو إهقا اتفقني جنهي لقب أهري إيرو بيا أنبا أجرا أكباري قريف ملي قريف قددودا بي أرما واسين تورودا مكركتي يردم واللالي يوم في وياد بنيلي جير بكا إن جباتا بيته يا هرمي بيا بياته إلى هلمي جالن وسرام بغاني راديو مدنجينا قافلة دادا تنسيق إيسو كراسة الباتة برمسا كرقتني قافي فبريد الاسم قباو برنانا كان هردفتن كبجان سنقافلنا كون قبي قافي ساقنتان قافي ديبي فربانتي يروتكو كتنسيني إحاقي يوتهو قافلة كان حالة سلبادا كان هردفتن كرا واتساب يوتيوب تليجرام في كرا فيسبوك تنكال سنقران جنتهو اسم beeksisna raadiyoo madda nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa keenya tokko lama jennee sagantaa xumura gaafii deebii gubbaa geenyee jirra. Akkasumas Dr. Yusuf Nuuree Dammaa jazaakumullah khairan barakallahu fiikum bakka jirtanitti umrii nu dheeradha.
Jaaladdeessaa obboleessa keenya jaaladdeessanis rabbi isaanirraa haa jaallatu barumsa akkaan bareedaa asoosama yookiin hidda latiinsa Oromoo barumsa bareedaa nu jalqabsiisanii jiranii waa'ee Oromummaa keenyaa kan itti barannu barakallahu fiikum barumsa haala bareedan akka hordoftan abdii qabna barakallahu fiikum hundi keessan hordoftoonni madda nageenyaadha. Egaa obboleewwan gaafii torbee darbee gubbatti hirmaatan akka armaan gadiiti. Obboleewwan gaafii guutuu deebisan Ahmad Ali Yusuf Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa Ahmad Bakkajjaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa kan gaafii tokko qofa daban Hasan Nuruu Saudi Arabiyaa Waadii Dawaasir irraa Ahmad Yusuf Saudi Arabiyaa magaalaa Kamis Mishet irraa Madiina Adam Muhammad Saudi Arabiyaa magaalaa Jiizaan irraa kan gaafii guutuu hin deebisin Ibrahim Ahmad Saudi Arabiyaa Naajiraan irraa barakallahu fiikum. Egaa asumaan gara gaafii torbee darbee deebii isaatti sin dabarsa. Tokkoffaa waajibaanni salaataa meeqa jedha deebii 8. Lammaffaa arkaanni salaataa meeqa deebiin 14. Sadaffaa shirkiin bakka meeqatti qoodamti bakka 2tti qoodamti deebiin. Isaanis shirkii gurguddoo fi shirkii xixiqqoodha. Asirratti khilaafaatu jira mormii olomaayin hedduun bakka 2tti qoodamti jaaneerra waliigalan bakka 3tti qoodamtis kan jedhani jira. Bakka 2tti qoodama isaanis shirkii gurguddoo fi shirkii xixiqqoo jedhamu. Afuraffaa diliiwwan gurguddoon bakka meeqatti qoodama? Diliiwwan gurguddoon bakka meeqatti qoodama kan jedhudha. Deebiin 7. Tokkoffaa rabbitti waa sharrakuu yookiin sharraksiisuu. Lammaffaa sihirii godhuu. Sadaffaa lubbuu haqaan malee ajjeesuu yookiin baasuu. Afuraffaa horii yataamaa nyaachuu. Shanaffaa ribaa nyaachuu. Jahaffaa jihaada irraa dheessuu. Torbaffaa dubartii qulqulluu maqaa balleessuudha. Egaa gaafiin torbee darbee deebiin isaa kana fakkaata. Gara gaafii guyyaa har'atti sin dabarsa. Nafaana bu'a. Gaafii tokkoffaa shartii laa ilaaha illallah meeqa? Isaanis tarreessi. Lammaffaa toohidni bakka meeqatti qoodama? Isaanis tarreessi yookiin barreessi. Sadaffaa gootitti walloo kan Atsee Tewoodiroos ajjeesse eenyu maqaan ishii? Afuraffaa godinni walloo bulchiinsa magaalaa meeqa fi aanaa meeqa qabdi? Egaa hirmaattota keenya jazaakumullah khairan barakallahu fiikum ammallee hundi keessan irratti hirmaadha. Kan irratti hirmaata rabbii isinirraa jaalatu jazaakumullah khairan rabbiin jazaa keessan jannatal firdoos isiniif haa kaffalu. Keessaayyuu warri shamarranii hirmaannan keessan hedduu gadi bu'aadha. Koottaa gara gaafii isin fayyadaa barakallahu fiikum. Egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa asirratti goolabna akka itti gammaddanis abdii qabna. Egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya wal duraa boodan kan isin biraan gahaa ture ana Oromtiitti Wallooti. Hanga walitti deebinutti nagaa keessa nuuf jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Bismillah maqaa rabbiitiin ankaasa yoo rabbi fedhe waa madda nageenya haasa. Dammaqaa yaa sabaa maaltu sirraffisa aduwwiin si diiguuf shira sitti baasa. Shirri isaanii sharri beekii alamii keenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Miidhagne osoo hin taane miidhagne as geenye roorroo waggaa dheeraa ukkaamamne teenye wallaahi hin jiru rakkoon nurra hin geenye. Wallahi hin jiru dhibee nurra hin geenye osoo maddi nageenya dhufee biyya hin geenye. Ammas rarraanee jirra laata yoom lafa geenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenya sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya.
alhamdulillah faarun kan rabbii keenya